nagaa nuu laate yeroo hundumaa iddoo masaa jira hin jijjiiramu. Garuu nagaa isa waaqayyo nuu laate kabajuu dadhabee kan iddoo isaatti jijjiiramuun ala namaati. Nagaan isin yaa bayyatu akkam jirtu yeroo mul'ataatti baga nagaan uftan akkam jirtu hundumti keessanu walaa barru. Chaanaalli kuni anaafis isiniifis haaraadha. Garuu chaanaaliif ani haaraa miti. Isinillee miidiyaa baay'eef haaraa miti. Har'a garuu gara kanaatti affeeramtaniittu. Yeroo mul'ataa jechuun maali? Mee takkaashii sammuu keessanitti yaadame yeroo mul'ataa akkuma maqaa isaa mul'ata boru guddachuu danda'u fi mul'ata boru aloonni irratti hojjechuu danda'u akkasuma immoo chaanaala guddatee boru irratti waan guddaa aloonni hojjechuu danda'u akkasuma immoo viidiyoo aloonni irraa barachuu danda'u isinii qabatee kan dhufedha. Kanaaf like, subscribe, share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jedhu. Mee walaa barru. Namni tokko gaafa gara miidiyaa dhufu waa malee miti. Of ibsuunis gaariidha. Nama baruufis of barsiisuunis eenyummaa ofii hubachuun dursa waan hundaati. Kanaaf baay'een keessan wal beennaa har'a gara yeroo mul'ataatti haaraa walitti ta'uu kan dandeenyu namoota dura Gizuu toobii irratti nan beenedha. Gizuu toobiin egaa yeroof amma qabamee jira. Subscribe gara 20 ol kan qabudha. Hojii gurguddaa irratti hojjechaa ture. Haa ta'u iyyuu malee wanti aduu gadi hundumtuu yeroo qabadha sagalee waaqayyoo jechuudha. Mul'ata ofii bira ga'uudhaaf kana biraan gaa jettee waa tokko gaafa karoorfattu haalonni si daangessan hin jiraatan. Karaa si danda'ameen baatee mul'achuu dubbachuun hubachuun si barbaachisaa jechuudha. Kanaaf har'a chaanaala kanaaf haaraa warri taatanii akkuman isinitti mee walaa barruudha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo mul'ataa jechuudha guyyaa har'aa mata duree nagaa. Nagaan maali? Yeroo nagaa isinin jedhu akka isin baay'een keessan hubattan abdiin qaba. Nagaan maali obboloota ko? Nagaan isin yaa ta'u. Yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti waan baay'ee hojjanna. Waan sin ajaa'ibu akka dhugaa ba'umsaatti engaddaa baay'ee garaana dhukkube akka tasaa nyaata wayii nyaadhe. Jireenya kootu of jibbechuudha. Har'a gaafa miidiyaa kanarra kolfinee haasonu, gaafa komentii garagaraa ilaallee haasonu, gaafa viidiyoo ilaalaa bullu, gaafa wanta sammuu keenya bohaarsu, wanta foon keenya gammachiisu ilaallu, waa'ee nagaa yaadannu, waa'ee viidiyoo sanaa, waa'ee komentii sanaa malee jechuudha. Garuu gaafa dhukkubsannu komentii ilaaluu miti, viidiyoo ilaaluu miti, ofuu jibbinaa jechuudha. Miti dhukkubsataa kan jaallatu waaqayyo malee hin jiru. Of mataa keeyyuun jibbita gaafa dhukkubsattu. Kanaaf nagaa jechuun waaqa biraa tola kan namaa kennamudha. Har'a addunyaa kanarraa waa bitachuu yoo barbaadde nagaa isa manni hospitaalaa namaa laatu hin jedhu ani. Nagaa isa waaqayyo inni uumaan keenya namaa laatudha jechuudha. Har'a gaafa mataan si ukkubu, gaafa ilkaan si ukkubu, gaafa garaan si ukkubu mee otoo mana yaalaa addellee ukkubni keessuni han ilkaaniiti wanta ta'eef han ilkaanii sana manni yaalaa si ajaja. Garuu kan umurii kee guutuu, kan jireenya kee guutuu nagaa godhee akkati baatee galtu, akkati biyya ormaa dhaqxee hojjetattu, akkati mana jiraattu, lafa jiraattu, biyya jiraattu keessatti akkati nagaa taatu kan si eegu waaqayyoodha miti. Nagaa kana ofirratti beenna baay'een keenya hin beennu. Yeroo baay'ee jechuudha biyyaan jiraanna, biyya keessa jiraanna, mana iddoo jiraannu hundumaatti jechuudha. Iddoo jiraannu hundumaatti baay'een keenya kan nuti waaqayyoon kadhannus yoo mul'ata tokko fakkeenyaaf mana ijaaruu yookaan immoo lafa bituudha yookaan gaa'ela godhachuudha yookaan immoo jechuudha biyya tokkotti imaluudha. Mata duree godhanna isa kana. Mata duree godhanna
mata duree sanarratti hin kadhanna. Kadhanni sun gaafa nu raawwatu waan galataa wayii qopheeffanna, wanta gammachuu wayii jechuudha. Maaliif wanti sun nu raawwate waan ta'eef jechuudha. Garuu mee nama nagaa naa laatee waaqayyoomatu nagaa naa laatee jedhee akkasumatti noormaalima jaalaluma waaqayyoof konfiraansii adda addaa qopheessu argitu ammasii dhugaan jedhaan. Naguma koo ta'uuma har'uma kana hundumaa abee nagaama bichaa ta'uuma kootti. Nagaama bichaa ta'uuma kootti wanta kana waaqafan qopheessa kan jedhu nama waaqayyo sammuu isaa bane malee hundi keenya gaafa kakuun keenya nu raawwatu akkasuma gaafa biyya tokko baanee gallu gaafa waan tokko goonu gaafa isa hawwine sana argannudha kan nuti waaqa galateeffannu. Garuu waaqayyo wanta aduu gadiis akkaataatti nu laatu beeka. Garuu isuma waaqayyo nu laate sanatti jiraachuuf iyyuu yoo nuti nagaa qabaanne mitire. Nagaa jechuun qabeenya caaludha. Har'a abbaan qabeenyaa tokko jechuudha. Otoo nama baay'ee argitan abbaan fooqii meeqa, abbaan makiinaa meeqa qabu, abbaan xiyyaara meeqa qabu, baay'een isaa ukkuba sukkaaraa, ukkuba dangifiitii, ukkuba garaagaraati kan inni qabu. Dhugaan isinitti warra abbaa qabeenyaa sababiin isaayyuu qabeenya isaaniitti sababii yaaduu danda'aniif sammuu isaanii iddoo meeqatti hiruu waan danda'aniif nagaan isaan qaban nagaa muraasa jechuudha. Maaliif nagaa hin qabdu taanaan namni si jaallatu hin jiru. Iddooma jirru kanatti otoo mataan nu dhukkubee, otoo garaan nu dhukkubee guyyaa lama namarratti ba'aa taane namni nu jibba, ofiis of jibbina. Kanaaf nagaan hunda caala. Nagaan hunda caalaa jechuudha. Kanaaf har'a baay'een keenya sammuu keenya kanatee jiru waaqa nagaa nu laatee dagannee miidiyaadha. Dhugaa miidiyaadha. Maaliif otoo miidiyaa ilaallu saayitiin hojii ganama gaafa hirribaa kaanu waaqa nagaa naa laattee jennee galateeffachuuf yeroo keenya laannu. Galgalas otoo miidiyaa ilaallu saayitiin hirribaa achumaan rafuu dandeenya. Kuni mudannoo nama baay'ee ta'uunsaa hin oolu. Anuma mataa koorraa kaasee jechuudha. Ani waanan ofirratti argin dubbadha malee kan namaa miti. Kanaaf isa nagaa nuu laate irratti hundeeffachuu caala wanta har'a bilbila keenyarraa ilaallu, wanta har'a miidiyaarra odeeffamaa oolu isa kanaaf iddoo laachaa oolla. Kun immoo eessatti nu geessa yoo jenne nagaa waaqayyo nuu laatu sanarra adda nu baasaa, jireenya keenya jeeqaa boqonnaa dhabuu kanatti nu geessa. Waaqayyo inni nagaa nuu laate yeroo hundumaa iddoo masaa jira, hin jijjiiramu. Garuu nagaa isa waaqayyo nuu laate kabajuu dadhabee kan iddoo isaatti jijjiiramuun ala namaati. Obboloota ko nagaa jechuun akkasumaan miti. Akkaataa amantii sagalee waaqayyootiinis yoo ilaallattan, akkaataa gara biraattis yoo ilaallattan, namni addunyaa kanarra jiru nagaa hin qabu taanaan gammachuu hin qabu. Nagaan qabu taanaan hin jaallatamu. Nagaa hin qabu taanaan lafa mul'ata isaa gahuu hin danda'u. Nagaan qabu taanaan ba'ee galuu hin danda'u. Har'a otoo mataan si ukkubu, otoo garaan si ukkubu, otoo raaftee boqonnaan argattu jeeqamaa bulta. Sababiin isaayyuu nagaan keessa kee jiru. Garuu gaafa nagaan keessa kee jiru saayitii muraasa haa ta'u sammuun kee hin boqota. Isa raftee sanattillee qaamni keenya jechuudha. Baay'een isaa kan qaama keenya hir'isu baay'een isaa hirriba dhabuudha. Dhugaan isinitti hima. Ani gaafan hirriba quufee rafuu fi gaafan dhabee ka'u garaagarummaa qaba fuulli koo jechuudha. Maaliif nuti nama fooniiti wanta ta'e foon dadhabaadha. Kanaaf walumaa galatti guyyaan har'a mata dureen koo mata duree nagaati. Nagaan isinii haa ta'u dabalee. Wanti nagaa dursu hin jiru. Kanaaf chaanaalli kun dursee waa'ee nagaa irratti mata duree godhateera. Haa ta'u malee akkumaan dura dubbadhetti chaanaalli kun mul'ata boru guddatee dhaloonni waa hedduu irratti barachuu danda'udha. Karoorri koos kanadha. Borus kan dhaloonni argee
dhugaa irratti ba'uu danda'udha. Viidiyoon har'aan hojjedhe kuni akka dhugaa ba'umsaatti baroota hedduu booda akka seenaatti viidiyoo kana deebi'ee kan ilaalu abdiin qaba. Maaliif yoo jettan Waaqayyo har'a nagaatti guyyaa kana naa laateera, boorus immoo na wajjin jira. Inni har'a nagaa naa laate boorus immoo nagaa sana dhoowwatu. Nagaa isaa keessaa kan baaneef immoo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Kanaaf obboloota ko lafa jirtanitti, mana jirtanitti, haala jirtan keessattiyyuu wanti aduu gadi otoo nu daguu baate baay'ee jireenya keenya jijjiirama. Dhugaa dubbachuufi sababiin isaayyuu gola jiraannu keessatti amba keessumaa ijoolleen keenya, ijoolleen biyya Arabaa keessa jirru jechuudha. Guyyaa tokkoof otoo dhukkubsanne guyyaa tokkoof namni boqonnaa nuu laatu yoo madaamittiin gaarii qabaattedha. Gaarummaa qabaattedha jechuudha. Biyya ormaa kana keessa dafqinee jiraachuun keenya nagaa Waaqayyo nuu laateeni. Sinii galee miti. Kanaaf yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo hundumaa Waaqa nagaa nuu laate kana dagachuun qabnu. Wanti dursuu qabus isa. Kan asiin nu ga'es isa. Isa booruu bira ga'uuf immoo garaa qofaatiin, sammuu qofaatiin isa booruu hawwootoon taane keessi keenya, eenyummaan keenya hundumtuu nagaa Waaqayyoo keessa akka jiraachuuf keessa keenya akka yaada Waaqayyootti jiraachuutu nu barbaachisa. Waaqayyoomti nu haa gargaaru. Dhuguma Waaqayyoomti nu haa gargaaru. Barichi otoo hin beekiin bara nama buutudha. Barichi otoo hin beekiin bara adda si baasudha. Barichi otoo ati hin beekiin wanta si fudhatee fiigudha. Iddootti kuftee malee of hin argitu. Otuma nan deebattu, otuma nan dhaabadhattu, mucucaattee kuftu malee of hin argitu. Dhugaadha. Akka maagineetii waa tokko jechuudha. Maagineetii kan maagineetii qabu yoo akkasittiin sibiila akkasittiin itti qabdan ofuma isaa saaba miti, humna qaba. Kanaaf akka wanti nagaa keenya saabu nu mo'anneef nagaa keessa dhaabachuutu nu barbaachisa. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Yeroo biraa yaaduma kana fakkaataa chaanalli kun isinii qabatee dhufuu danda'a. Yaada keessan komentii jalatti nuu qooda. Yeroo baay'ee garuu wanta nu kofalchiisu, wanta foon keenya gammachiisu ilaaluu jaallanna malee wanta akka kanaa ilaaluun jaallannu. Kun immoo akkuma isiniin jedhe wanta nagaa keenya nyaatu sanatti kan nu geessudha jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa hamma kufnee Waaqayyo irratti gungumnu, hamma nagaa dhabnee of jibbinuu bira ga'uurraa yeroo nagaa qabnu sanarratti nagaa sanuu laate sanaan galateeffachuu, nagaa sana keessa gammachuutti jiraachuutu nu barbaachisa. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuu fi ani mataan koo jechaadha. Gaafa nagaa qabuu fi gaafan dhukkubsadhu kadhannaan koo garaagara. Dhugaan isinitti hima. Maaliif yoo jettan gaafa nagaa qabu namni tokko rakka'atti hin fakkaatu. Har'a nagaa guutuu qaba. Miidiyaa kanarraa waa barbaade dubbata. Har'a nagaa guutuu qaba. Biyya barbaade dhaqee galuu danda'a. Garuu gaafa torbee tokko dhukkubsatu of baruutti ka'a. Waaqa arrabsuutti ka'a. Nama arrabsuutti ka'a. Of jibbuutti ka'a. Erga ufee manatti nu galee Waaqa irratti gungumuurraa otuma nagaa qabnu nagaa haaraa dabalachuudhaaf, isa nagaa nuu laate galateeffachuudhaaf dammaquun nu barbaachisa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hundi keessan eebbifama. Turtii na waliin gootaniif baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Ulfaadha.